السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa xiqqoo samuuna kana manas ta'ee wama garagaraa YouTube irratti gadhiisaan jiru. Inshallah garuu hadda mana lama magaalaa Jimmaa keessaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Manni jalqabaa mana suuraa irratti argitan kanadha. Inshallah viidiyoodhaan keessa mana kanaa alasaa hundumasaa gatiisaa safarasaa hundumasaa inshallah kan waliin ilaallu ta'a. Egaa sana duratti hordoftoonni kiyya warroonni utoo subscribe hin godhin viidiyoon kun isin qaqqabee chaanalii kana subscribe godhaa. Akkasumallee warroonni maatii taatanii jirtanii laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Barakallahu fiikum. Egaa inshallah manni kun kan inni argamu magaalaa Jimmaati. Akkuma argitan egaa kun bakkee isaati gibbii ala jechuudha. Manichi qorqorroon isaallee Adaamaa qorqorroo isa jedhan sana xiqqoo gibbii axrii fi gibbii bichaa itti qajeelcha abbaan mana kana bitatu. Akkasumallee sarvisii hin qabu. Manichi mashallah baay'ee tokko bal'aadha. Mana kaaree 400ti lafti isaa jechuudha. Annaa mana gurgurtaaf ijaarame miti manni kun haaraadhallee manuma abbaan ofii isaatii keessa jiraachuudha ijaarratee. Xiqqoo dhimma mana kana caalu wayii isa mudatee wallaahi nama hin beekudhallee namni kun jechuudha. Abbaan mana kana akkasitti xiqqoo dhimmi biraa isa mudatee mana kana gurgurtaaf dhiyeesse malee mana ofiif jedhee mana qulqullinaan ijaaramedha. Maashaallah istaandaardii hunda eeggatee mana ijaaramedha. Mana baay'ee tokko bareedaa ta'ee maashaallah. Asfaaltii irraallee xiqquma mana 2-3 wayiitu jirti mana kanarraa jechuudha. Asfaaltiitti baay'ee tokko dhiyoo kan ta'edha. Magaalaa Jimmaa keessaa safara Kishaayirii jedhamu. Egaa Kishaayiriin isa durii miti amma baay'ee tokko guddatteetti piroojeektiin adda addaa safara sanatti illee banamaa jira maashaallah. Akkuma argitan kun koolidarii isaati. Mana baay'ee tokko bareedaa ta'e wallaahi bal'inni isaa guddinni isaa illee qulqullinni isaa baay'ee tokko mana das nama jedhudha maashaallah. Egaa akkuma argitan kuni saaloonii isaati. Akkasuma hordoftoonni kiyya warreen illee keessaa na jajjabeessuutti jirtanii maashaallah. Mana seeraan waraabdaa viidiyoon kee illee qulqullina qabaa warroonni naan jettan baay'ee tokko galatoomaa. Akkasuma gaa waan namni hojjetu isa gaariis ta'e isa badaas ta'e waan sirreeffamuu qabus waan immoo kun bareedaadha haaluma kanaan itti fufii yeroo jettanus illee hangam namni sun waan hojii ofirratti bareechaa sirreessaa deemaa waan dogoggora jirullee waan sirraa'uu qabullee inshallah akkasuma naaf himaa. Barakallahu fiikum. Egaa akkuma argitan kun hanga yoonaa koolidarii isaati. Saaloonii ilaallee kaanee maashaallah mana baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Akkuma argitan lafti isaallee seeraamikiidha. Kilaasii qofatu seeraamikii miti. Koolidariin kun muluun seeraamikiidha jechuudha. Akkuma argitan koolidariin isaa baay'ee tokko bal'aadha. Amma manyitaa tokkoffaatti seenutti jirra. Akkuma argitan egaa manyitaan tokkoffaan maashaallah kana fakkaata. Inni hordoftoota kiyyaa safara mana kanaallee isinii himeen jira. Mana abbaan ofii keessa jiraachuuf ijaarratedha. Finishingiin reef dhume jechuudha. Ji'a tokko duradha kan inni dhume finishingiin isaa guutuun jechuudha. Innaa ijaaramee illee mana turee miti mana haaraadha maashaallah. Akkuma argitan egaa kun shawaar beetii yookiin shinti beetii walumatti kan manyitaa tokkoffaati maashaallah. Shawaar beetiif shinti beetiin kan ijoollee fi kan faamilii illee kophaa kophaatti jira jechuudha. Akkuma argitan kun koolidarii karaa manyitaa yookiin kan ijoollee geessudha. Akkuma argitan kun shawaar beetii shinti beetii kan ijoollee kophaatti asiin jira. Ittaansee bishaan ho'aa qabbanaallee of keessaa qaba jechuudha. Akkuma istaandardii guutuu istaandardii biyya alaatiin ijaarame manichi maashaallah. Kun manyitaa ijoolleeti yookiin manyitaa lammaffaa. Yeroo akkas deebinu mana keessummaati. Maashaallah akkas kun mana keessummaati. Annaa kabajamtoota hordoftoota kiyya gaa manichi baay'ee tokko bareedaadha. Namoonni baay'een mana akkanaa keessaan na gaafataa jirtu.
keessaanis baay'inaan isinii erguttan jira. YouTube irra yeroo hundan gadhiisu garuu mana baay'een na bira jira. Namoonni barbaadan keessaan na dubbisaa inshaallah. Mana akkamii akka barbaadanuu fi safara kamii akka barbaadanullee keessaan natti madhaa inshaallah. Haala isin barbaadanuun isin biraan ga'uu danda'a. Akkuma argitan egaa kun kichiniidha. Kun kichiniillee lama qaba maashaallah. Kichiin kaabineetii keessatti godhatanii haala barbaadaniin maashaallah sirreeffachuu dandeessu. Karaa kichinii kanaanii malee mana keessaa ampoolii tokko wanti nuti qayyarree sirreessina yookiin bareessina jedhamu hin jiru. Egaa gatiin manichaa miliyoona 6.5 waliigaltee xiqqoo qaba inshaallah. Egaa manni lammaffaa immoo kanadha. Jalqaba mana kana safara isaanis isinitti agarsiisuutti jira. Manni kun immoo safarri isaa Ginjoo jedhama. Safarri mana isaa hamma Kishaayirii jedhama. Safarri mana kanaa immoo Ginjoo jedhama. Akkuma argitan manichi kana fakkaata. Annillee kaaree 300 wayi akkasii. Bishaan mabraatii qaba, kaartaa qaba, waa hunda guuttatee jira. Manni kun illee mana keessa jiraatamaarudha. Inshaallah namoonni bitachuu barbaadan illee mana kanatti dhiyaadhaa bitadhaa. Gatiin 3.5 miliyoona 3.5 jedhama. Waliigaltee xiqqoo qaba inshaallah. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa inshaallah YouTube kanarratti gatii meeshaalee, gatii manaaf lafaa waan barbaadan na gaafachuu na ajajachuu dandeessu inshaallah. Rabbii gadittanis rabbii gaditti gargaarsa rabbiitiin waan isin na ajajattanii waanan danda'u isin biraan ga'uuf qophiidha inshaallah. Yeroo baay'ee YouTube irraan gadhiisu malee wantoota garagaraa gatii meeshaalees ta'u gatii lafaas ta'u mana nama keessaan na gaafate hundumaayyuu hamman dandeetti inshaallah nan keessummeessaa. Rasii keessummeessuuf na yaala inshaallah. Akkasii waa tokko sodaa tokko malee lakkoofsa asirratti argamuun wantoota barbaadan keessaan na gaafachuu dandeessu. WhatsApp, Imo, Telegram kanaan batalay Imoon immoo osoo hafee Telegram yookiin WhatsApp na dubbistanii gaariidha. Egaa akkuma argitan egaa manichi kana fakkaata. Kun kichinii isaati. Manichi kun illee haaluma gatii isaatiin bareedaadha. Xiqqoo turee ji'a muraasa booda miliyoona 5 gurgurattu. Abbaan mana kana bitattanii yoo manooriyaafis ta'uu dhiisee seera qabeessa gatii ta'eef mana lafa bitadhaa. Kun gibbii isaati. Sarbiisii